Yeroo baay'eetu bilbila fayyadamaa jirru wanti kun bilbila keenyarra dhufa. Innis kilos aappii yookaas waayit jedhee nu fidaa jechuudha. Filannoo kana lamaan nu fidaa. Kun sababii inni bilbila keenyarra dhufuuf yookaas aappilikeeshinii tokko gaafa xunnu kun gaafa irra dhufu sababa rakkoo aappilikeeshinii sana wajjin wal qabatu waan ta'eef bifa kamiin sirreessuu dandeenya yookaas akkaataa kamiitiin immoo aappilikeeshinii kamirratti baay'ata kan jedhu viidiyoo irraa keessatti waliin ilaalla jechuudha. Yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii keenyaa kan dhuftan sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa jechuudha. Chaanaaliin Naardoos Tuubiini. Chaanaalii amma dhaggeeffachaa jirtan kana sabiskiraayib godhaati seenaa. Isa booda barnoota adda addaa argachuu dandeessu jechuudha chaanaalii keenyarraa. Egaa yeroo baay'ee tiiktookis haa ta'u feesbuukis haa ta'u wantoota adda addaa gaafa hojjennu wanta kana fakkaatutu bilbila keenyarra dhufa yookiis bilbila keenya biizii godhaa jechuudha. Isa kana akkaataa ittiin sirreeffannudha guyyaa irraa kana kan waliin barannu. Isa kanas karaa lama sirreeffachuu dandeenya. Kallattii lamaan sirreeffachuu dandeenya. Kallattii lamaan isaayyuu isinitti agarsiisaa jechuudha. Barnoota keenya haga xumuraatti dhaggeeffadhaan isinin jedha. Kallattiidhaan gara viidiyootti dabarra. Tole egaa akkuma viidiyoo keenya jalqabneen gara jalqabarratti gara seetingii keenyaa deemna jechuudha. Karaa lama sirreeffanna isiniin jedheen ture. Karaa inni jalqabaa seetingii keessa deemuudhaan waan sirreeffachuu qabnutu jira. Isa isitti agarsiisa. Seetingii keenya bilbilli kamiyyuu seetingii qaba. Seetingiin wantoota bilbila kanarra jiran guutummaa kan of jalatti haammatee jiru waan ta'eef seetingii keenya keessa seennaa jechuudha. Egaa asuma keessaas immoo karaa lama sadii sirreessuu dandeenya garuu as keessaa karaa tokko qofan isinitti agarsiisaa jechuudha. Karaa ittiin wantoota amma nutti dhufan yookaas karaa ittiin bilbila keenya wantoota biizii godhan yookaas aappilikeeshinii keenya bifa ammaa kanaatiin kiloos nutti ta'e bifa ittiin sirreeffachuu dandeenyu jechuudha. Erga as keessa seennee booda xiqqoo ishee gara oliitti ol harkiseen isinitti agarsiisa. Kun bakka kanatti akkuma argaa jirtan storage jedhee jira. Storage ishee jettu kanarraa al tokkoof xunnee seennaa jechuudha. Wantoota baay'eetu jira as jala. My phone jedha, sim card and mobile network jedha, wifi, hotspot and jedhee jira, more connection ishee wantoota baay'eetu jira as jalaani. Achi keessaa garuu storage kan jedhu kanarraa al tokkoof xunnee seenna. Storage irra gaafa seennu wantoota sadii arganna as jala. Wantoota sadan kana keessaa kan nu fayyadan waan lama. Inni gadi kun zimbiloo callisee ta'a. Garuu raamii fi stooreejiin dirqama waan nu barbaachisanidha waan ta'eef persentii meeqa firii akka qabnu asitti ilaallanna. Amma raamii irraa biyyaansi persentii 27 akkas ispeesii akka qabu dubbata. Stooreejii irraa immoo persentii 2 akka qabudha yookaas miimoorii isaarraa stooreejii persentii 2 qofa akka qabudha asirratti kan inni agarsiisaa jiru. Egaa kana yeroo yerootti keessa seennee xaraguun tuquun barbaachisaadha. Amma fakkeenyaaf al tokko gaafan tuqu maal godha gara 61tti gannaa deebiseera jechuudha. Silaa persentii 28 ture amma 61 jechuun 39 laaf ta'e jechuudha. Akkasuma kun stooreejii kanarraa al tokko gaafan tuqu 98 inni ture kuni gaafan kileer godhu gannaaf deebisaa jechuudha. Already 98 irraan kaafne. Egaa aappilikeeshinii kana sirreeffachuudhaaf maal goona? Asuma bakka nama tuqe kana xunnee seenna. Erga xunnee booda ammas al tokkoof bakka kileer jettu kanarraa al tokkoof tunna. Erga seetingii kan jettu kana keessa seenna. Seetingii kana keessaa aappilikeeshinii nu dide sana ilaallannaa jechuudha. Aappilikeeshinii kamtu nu dide kan jedhu ilaallanna. Yookaan karaa biraa dudduubatti deebi'ee sitti agarsiisa. Asuma stooreejii keenyarra tuqan gara dudduubaatiin jechuudha. Stooreejii keenyarra gaafa tuqannu kallattiidhaan as jala nu fida. Erga as nu fidee booda xiqqoo ishee ol oofna. Ol oofnee maal jennaa? Azer app kan jettu kanarraa al tokkoof tunna. Azer appiin kun aappilikeeshinii of jalatti qabatee jira. GB 26.14 qabatee jira jechuudha akka kan kootiitti. Isarraa al tokkoof tuqa. Gaafan tuqee ilaalu WhatsAppiin GB 1.61 qabatee jira. Google Playin akkasuma tokko tuqaa 98 qabatee jira. Play Store kan jettu kun immoo 3.55 GB qabatee jira jechuudha. Iddoo guddaa qabatee jira. Steppiidhaan qabatee jira.
Appilikeeshiniin bifa sanaatiin rakkoon uumaa ture yookiis gaafa inni irra tuqu kiloosaap jedhee kan nutti dhufu appilikeeshinii isa kam jennee dura adda baafachuu qabna. Gaafa tiiktookii xunnu yoo ta'e gara tiiktookii kanarraa al tokkoof xunna. Erga tiiktookii kanarra tuqnee booda as gara kileer cheechi kan jettu ishee gara garanaa kanarra xunna. Ishee as garanaa kanarra jechuudha. Ishee irraa al tokkoof xunna. Garas yoo xunne istooreejii keenya yookaas daataa keenya balleessuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Isa booda gara dudduubaatti deebina. Ammallee istooreejiin keenya hin qannasne. Amma kaayyoon keenya istooreejii qannasuutu hin taane wanta achi keessaa nu rakkisu kana qannasuu waan ta'eef yoo istooreejii qannasuu barbaanne kileer istooreejii kan jettu gara dhuma kanarra xunnaa jechuudha. Garuu paaswoordii haaraa kaasee nu gaafata jechuudha. Imeelii paaswoordii yookaas kan ittiin kana dura kireet goone haaraa godhe waan nu gaafatuufi isa kanaaf yooma keessa gallee balleessine filatamaadha. Yookaas appilikeeshinii tiiktookii keessa galleetuma dhaggeeffannu bakki itti kiliir godhan jira waan ta'eef achitti balleessuun gaariidha. Garuu gaafa irra seennu kiloosaap kan jedhu ammaa kanaaf bakki ammaa kun filatamaadha jechuudha. Karaa inni lammaffaan immoo pileestoorii keenya keessa seenna. Pileestoorii keenya keessa akkuma seenneen bakka sarchii kanatti maqaa appilikeeshinii sanaa barreessina. Maqaa appilikeeshinii sanaa barreessinee seennaa jechuudha. Appilikeeshiniin sun tiiktookii yoo ta'e tiiktook jennee seennaa jechuudha. Tiiktook jennee gaafa barreessinee seennu maal jedhee nu gaafata? Open utuu hin jedhin update nuun jedhaa jechuudha. Sababiin isaa rakkoo godhatee waan jiruuf update nuun jedha. Yeroo tokko tokko appilikeeshiniin gaafa dulloomu yookaas gaafa hojii dhaabu bifa kanaatiin kiloos nuun jedha waan ta'eef asitti gaafa barreeffannu maal nuun jedhaa? Update jedhee nu gaafataa jechuudha. Nus bakka update jedhu sana irra tuquudhaan update gochuu nurra jiraata jechuudha. Erga update goonee booda chaanaaliin keenya appilikeeshiniin keenya hojii nuuf jalqabaa jechuudha. Isa booda nu rakkisu waan barbaadnu hojjechuu danda'a. Gara jalqabaatti deebineetu haaraa goonee irra seennee ilaallaa jechuudha. Fakkeenyaaf tiiktookii silaa gaafa itti bu'u kiloosaap naan jedha yoo ta'e amma kallattiidhaan na isa booda haala kanaatiin keessa seennee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Haala kanaa keessa seennee fayyadamuu dandeenya. Barnoonni guyyaa har'aaf qabadhee isiniif dhufee dhimma kiloosappii fi gaafa appilikeeshiniin keenya dulloomu akkaataatti update godhannudha. Barnoota biraa qabadhee isiniif dhufuu barbaadu koomentii jalatti naa barreessaa, sheer, laayik godha. Wanta gaaffii sitti ta'e asuma jalaan na gaafachuu dandeessuun isiniin jedha. Amma xumuraatti waan dhaggeeffattaniif galatooma. Ciao.